السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتودا في daawwattoota YouTube channel kiyyaa akkamitti jirtu kana jiraattanii isin jecha warroonni kunillee ashama harka fuunii naquma qabduun nu jirtu jajjabaadhaa jiraadha. Amallee bakka jirtanitti nagaaf rahmni rabbi isin bira haa jiraatu. Warroonni maatii keenyaa taatanillee galatoomaa isin jecha warroonni maatiin ta'inillee maatiin haaf tahaa na jajjabeessaa na guddisaa subscribe like share naaf godhaa. Namni guddatee dhalate tokkollee hin jiru waan ta'eef dirqama kana guddata eenyumaa ta'e jechuudha. Dirqama kana guddata. Kanaafuu na guddisa subscribe like share naa godhu na bira daawwadhaa isiniin jettu. Kaameraa kanallee waraabee beeku YouTube kanaaf isa addisiidha waan ta'eef yoo sosodaadha. Kanaafuu YouTube kana kaameraa kana fuuldura irratti illee afa dha'uu kiyyan ooltu yoo lafa dha'e illee taatu rabbi siyaasa suuta rabbi bunaa kanarra akka laman dhoofne jaalala abdiin abseetii irraa qaba. Isinillee akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu har'a manuma qabatti dhufti guddattee ture har'uma YouTube irratti ulfaatii kadhaa baay'eesitii iddoo keessanillee waa hin hafne yoo har'a akkasan guuttaniitiin hin hojjenne har'a basbuusaa waliin dandeenya jechuudha. Basbuusaa irra asirra naqadee qopheeffadha jira maashina jechuudha. Isee kun basbuusaa ni walaana jechuudha. Yaadadatti guddiidha iseen warri kudhanii yookaan miidhaa hunda duraanii samurii qabu waan taateef isii tana amma dalaguu deema basbuusaa baskootarra dalaguu deema baskoota wajjin jechuudha. Kanaafuu maal qopheeffatu naan jetta baskoota asitti qopheeffatee jira maashinatti naqee dhadhaa aananii dho jechuudha. Kaameraa killee adiifama killee jechuudha. Killee takka abbaa takka jechuudha. Kunis maataa waan itti keessattuu basbuusaati. Macarrasha irraa jechuudha. Kaameraa boodariidha. Kaameraa boodarii fi killeen kun akkumarraa ta'uu danda'a ta'a jechuudha. Dhadhaan immoo kanan beekanii fi dhadhaa kana isa kana jechuudha. Sun isa kana zibdaa jedhanii natti dhadhaan. Meeshaatti godhamu jechuudha. Siinii harkeen immoo beeku
kan jira irraa wal fudhate achi booda asitti naqannaa jechuudha isaanii namatti naqannaa isaanii namatti naqannaa sochii gadi maaliif asirraa waan biraatu godhamaa ta'e haalanii fi mana ajaa'iba tokko kunuunsa akka sagal dhagayaa akurrisa sedhaa qaba waan ta'eef natti fakkaate beekuma sadaqatti fayyadamu mulaate jechuu ta'e sabati jechuudha akka biyya keenyaatti oolfamee jedhamee waan ibsutu akkasii isatti aansee haliiba nidoo jechuudha maanka sukar negaraanaa ise hundattuu jechuudha. Sukar tolchee sukara firoo baadiyyaa aannan tolchee alfaatu waan ta'eef jarri sukara hin jaallatu. Ankara mataanii asitti mana sukara qabu. Alaabaan kan namni baay'een keessatti gabaa malee hundee ayyee hin daa'ima jechuudha. ini sukar jual proses sukar boleh akan saya akan jual akan waan godhan daawwattoota kiyyaa fillee kiniin asirratti naqe kaduraa kana irratti jechuudha asirratti naqee gubbarra jechuun bicha biddatti qabseefna korona keessatti korona kaarbaa ta'uu kan mabiraatii ta'uu kaanillee ta'uu homaa rakkoon qabu
qabu jechuudha. Gubbarraan yoo goggoga akka magaalaan illee aannan osoo magaalaa waan ta'eef iyyuu akka magaalaan bis aannan gogu gubbarraan akka jira. Achi boodan immoo eegas immoo basboosaa gubbarraan dabalama jechuudha. Basboosaa gubbarraan ta'anillee ibidda keessa galchinii eegeen qaama jedhee raawwatee booda fuuniin basboosaa gubbarraan ta'an jechuudha. Eegas basboosaa gubbarraan ta'an basboosa illee gubbarruma bichaan itti bantaa malee jalaa miti. Jalaan ittiin banamu ta'eef iyyuu gubbaan bichaan kun illee gubbamaan jalli keekidha waan ta'eef keekiin bilchaatuun barbaachisu. Mataan isaatu bilchaatadha. Aannan immoo gubbarraan yoo itti bantanii jiraachuutti akkas daqiiqaa shaniif yoo ibiddi gad dafee taate jechuudha. Dura dhaabbatanii akka isaan jalaan magaalanni yoo goggoge bichaa ilaaltanii gubbarraan sadarkaa sadaffaatiif tarragaa kophee sadaffaa sanduuqa keessa kaa'ee jira. Sadarkaa isa lammoo sadaffaatiif kophee sadaffaatiif deemnare killeen barbaachisa killee takka jechuudha. Deebi'ee kanan barbaachisa akkasuma ta'a jechuudha. Kan inni hin beekne hin jiru. Istaarratti illee dhufa gisee takka takka deebi'eetiin keessatti illee hin dhufa. Akkasuma ta'u miti. Akkanumatti miniin hojjedha. Wanni isin wanni fayyadamuu dandeettan burcuqqoo bishaanii burcuqqoo isii takka maaliif hundinuu sukkaara kaameraa ta'an
keessa kaa'ee kan abbaatii tokkomamne jechuudha. Adiin argisanii gogaadha garuu. Kayyoon amma mana gubbaa kan taphatanii kan gubbaa basuusaa kana jechuudha. Gubbarratti maal jechuudha tapata sadi ta'ee jira. Akka fakkaataa inshaallah warra baaduu jechaa jirra. Akhira isaa eenyummaan inshaallah dura isin agarsiisa. Yoo dasa isin jedhee wanti jalatti naa barreessu jajjabeessuu hin dagatina. Qophii biraatti walitti deemuutti inshaallah akka ofirratti jalatti isin dhufuutti bakka jajjabeessaa maamila jechuudhaan dhaamsa fayya. Amma kana gubbarraa bichaan ibidda keessa qaba. Durallee gubbarmaan bulchise ammallee gubbarmaa bichaan bana jechuudha. Jaalala gabatee waan ta'eef taphaa kan jalaa sitti hin bannu jechuudha. Akkasumatti hanga bilcheessinee dhufuutti nu wajjin dura affeeraa biyya akkasii dhiyeeffamee jira. Sukkaara xiqqoo gubbarratti godhe kanas gubbarra bichaanii kana bilcheessaa fiideen keenya gaadhaa jechuudha. Yoo isinitti tolu koomatti hawwaasa jajjabeessaa isiniin jedha matee jira. Ilaaltani kana fakkaata viidiyoon keenya. Akkana fakkaataa